Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu bina geenye keessan baraan nagaa jira. Alhamdulillah egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kenna nageenyi kenna kan jaalala bakkuma isin jirtan isin gaggabu isin jecha warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanatti subscribe gochuudhaan maatii kenna dabalama maatii kenna kan tata like share gochuudhaan sirna badhaasan jira. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kenna guyyaa har'a akkuma gaafii keessanitti gaafii hedduu keessanii kan ta'ee fi waan kana beeku dhaga'uu qabda waan jedhee yaada qabadee isin jira. Odeeffannoon guyyaa irraa qabadee isin dhufe ammoo akkuma beekamu guyyaa muraasa dura mana luukii 80 jaarf bulkeettiidhaan qarshii agam nu gaafata. Manni kun ammoo lafa kaaree hammamii irratti ijaaramuu danda'a. Kutaa meeqa qabachuu danda'a. Walumaa galatti qarshiin isaa meeshaa bituu dabalatee ogeessa kan kaffalu walumaa galatti qarshii meeqa akka nu gaafatu herreega isaa isin biraan gahee jira. Sumarratti hundaa'uudhaan akkuma namoonni baay'een na gaafatanii fi anis beekuu qabdan yookaan ammoo namoonni baay'een akkuma kun bulkeettiin ijaarachuu barbaadu kun ammoo mukaan ijaarachuu ni barbaada. Herreega isaa akkaataa seera ijaarsa biyya kanaatti qarshii hammam gaafachuu danda'u kan ammoo meeshaadhaaf qarshii hammam nu barbaachisa kan jiru tokko tokko isaa herreega isaa hojjedhee isiniif dhufee jira. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa kenna irra deebuudhaan namoonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftanii fi osoo subscribe hin godhin hordofaa jirtan subscribe godhaati YouTube kun akka guddatu gahee keessan baadhasin jechuu barbaada. Kanaan alattis ammoo viidiyoo kana like godhaati akkasumas ammoo hiriyoota keessan kan biraan ammoo share godhaati biraan gaha isin jechuu barbaada. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya kallattiidhaan gara odeeffannootti isin dabarsa. Akkuma guyyaa muraasa isin biraan gahetti manni kun luukii 80 qorqorroo normaaliidhaan kan ijaaramedha. Kana jechuun bulkeettiin ijaarte yookaan ammoo mukaan ijaarte baay'inni kutaa manni kun qabaachuu danda'u tokkuma yookaan immoo lafti irratti ijaaramuu danda'u tokkuma jechaadha. Kana jechuun namoonni kaaree 140 ol qabdan mana kana ijaarachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Kanaan alatti sammuutuyyuu kutaa sadii keessa manaatti kutaa sadii alaarratti kutaa tokko kutaa afur hagichi yookaan ammoo saalonii kutaa 5 ta'uu ni danda'a jechaadha. Manni kun akkasumas ammoo akkaataa herreegni itti hojjetame ammoo akkaataan diizaayiniin isaa itti hojjetame mana fincaanii alarraa fi kutaa bultii keessa kan qabudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan namni fakkeenya biyya keessa jiru kan ammoo seera ijaarsaatti herreega kana qofa hojjechuudhaaf dadhabbii baay'ee kan gaafatuu fi akkasumatti wanta tasa hin argamnedha jechuudha. Kanaaf namoonni biyya keessa jiran ni beeku yookaan ammoo namoonni waa'ee ijaarsaa hubannoo qaban ni beeku. Herreega mana tokko yookaan ammoo herreega ijaarsa wayii mana haa ta'u dallaa yookaan ammoo mana sheeppii garaagaraa G+ kan ta'e haa ta'u mana noormaalii viillaa kanneenuma haa ta'u herreega isaa hojjechuudhaan kaffaltii baay'eedhaan kan hojjetamudha. Kanaaf wanta dadhabbiidhaan dhufe waan ta'eef viidiyoo kana immoo like godhaati gahee keessan baadhasiniin jechuu barbaada. Kallattii gara odeeffannootti isin dabarsa. Jalqaba irratti mana kana bulkeettiin ijaarree mukaan ijaarree dhakaan nu gaafata fakkeenyaaf warroon mukaan ijaarta waalee kii dabalatee keessa manaan liishoo isaatii fi akkasumas mana fincaanii alarraa kanneen kan itti fayyadamuudhaaf dhakaan nu gaafata. Dhakaan mana kana nu barbaachisu meetira kiubiidhaan meetira kubii 40 nu gaafata. Meetira kubii 40 kun herreega magaalaawwan baay'ee keessa gatiin isaa ittiin gurguramu irra dhaabbadhee herreega isaa yeroo isin hojjetutti qarshii 27 isin gaafachuu ni danda'a dhagaa qofaaf isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ammoo manichi mukaan ijaarame isin jedhee jira. Kanaaf ammoo muka sadarkaawwan garaagaraa yookaan iddoowwan garaagaraatti itti fayyadamna akkuma viidiyoo kana irratti argaa jirtan girgiddaa isaa walii isaa hojjechuudhaaf nu barbaada. Ammoo gara gubbaa ruufii isaa hojjechuudhaaf ammoo muka gatii isaa garaagaraa nu gaafate jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen keessa kan qarshii 40 jira, kan qarshii 70 jira, kan qarshii 200 jira, 220 fi 210 jira. Magaalaa irraa warroonni bittanii itti fayyadamtan jechuudha. Walumaa galatti tokko isaa dhahuu bira darbine walumaa galatti muka sadarkaa hundarra jiran maagara dabalatee xaarbii yookaan muka dhaabaa kanneen hunda dabalatee qarshii 100 qarshii 100 isin gaafata jechuudha. Muka qofaaf qarshii 100 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Asirratti wanti beekuu qabdan namoonni baadiyyaa irraa yookaan ammoo kan ofii keessanitti fayyadamuu ni dandeettan. Fakkeenyaaf namoonni baay'een gaafa ijaarsa haala kanaan yookaan ammoo ijaarsa mukaa gaafa hojjetan yookaan ammoo gaafa ijaaratu muka kan ofii isaatti guutuu isaas haa ta'u muka barbaachisu hunda haa ta'u walakkaa isaa muka muraasaas haa ta'u kan ofii isaatti fayyadama waan ta'eef iddoo mukaa kan irraa hir'isuu ni dandeettan. Namoonni muka keessanitti fayyadamtan jechuu barbaadu. Walumaa galatti namoonni bittanii itti fayyadamtan yoo jiraate qarshii 100 isin gaafachuu ni dandeessan jechuu barbaada. Inni kun baay'ee waan istaandardi ta'ee miti yookaan immoo namni hundi waan itti fayyadamu miti isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan mootii biyyeedha. Naannoo tokko tokkotti hin bitama. Naannoo tokko tokko immoo lafuma ijaarsitti gaggeeffamu sanitti qotanii kan itti fayyadaman ni jirani. Naannoo tokko tokko ammoo fakkeenyaaf magaalaa Shaashimannee fudhannee biyyeen lafa qotame san keessaa bahu irra caalaan isaa ashawaadha waan ta'eef itti fayyadaman.
ittiin fayyadaman waan ta'eef raasaa irraa bitanii fidatu. Kanaaf namoonni haala kanaan bitanii itti fayyadamtan ammoo qarshii 12,000 isin gaafachuu ni danda'a. Makiinaa 3 gaafata akkasii walumaa galatti baaftee raasaa irraa bittee fiddee makiinaa 3 isin gaafata. Kuni gama qarshiitti yoo jiru qarshii 12,000 isin gaafachuu ni danda'a isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ammoo ashawaadha. Yeroo mana kana kaafnee erga kaafnee ammoo dhoofnee erga jennee ammoo hin garafna. Kan ammoo ashawaa simmintootu fayyadama jechuudha. Kanaaf ashawaa mana kana nu gahu qarshii 20,000 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Makiina tokko walakkaadha kan nu gahu akka isa bolokkeetti san ashawaa baay'ee nu gaafatu. Naannoo baay'eetti ashawaan kan ittiin gurguramu makiina siinotiraakiidhaani. Makiina siinootiraakii tokkoo fi makiina xiqqaa kaawwan lama isaa walakkaa isaanii ta'u walumaa galatti makiina tokko walakkaadha kan inni isin gaafatu. Isa kana qaba qarshiitu jiru. Fakkeenyaaf naannoo kana fakkeenyaan magaalaa Shaashmannee fi Adaamaa yoo fudhatte qarshii 11,000 fi qarshii 12,000 ni gurguramu. Qarshii 11,500. Even guyyaa har'aa kan bu'e ofii kiyya kan buusisiise irra qarshii 11,500 kan bu'e. Walumaa galatti ashawaa waltara ashawaa diifame ashawaa isa kaan jedhanii waan itti fayyadamaniif qarshii 13,000 dhaabbataadha. Bakka baay'eetti kan ittiin gurguramu qarshii 12,500 qarshii 11,500 bakka ol ka'e jedhamutti qarshii 13,000 ashawaa lissiniidhaaf jedhamee itti fayyadamu qarshii 15,000 kan gurguramus jira. Walumaa galatti qarshii 20,000 isin gaafata isin jechuu barbaada. Itti aansuun ammoo simmintoo mana kanaaf gahu kuntaala 62 nu gaafata. Kuntaala 62 kun ammoo qarshii 86,800 nu gaafata. Walumaa galatti qarshii 87,000 simmintoon nu gaafachuu ni danda'a isin jechuu barbaada. Itti aansuun ammoo qorqorroodha. Qorqorroo lukkii 80 jedhanii jira. Isa kana ammoo qarshii 550 baay'isuudha. Inni waan baay'ee nu rakkisu miti. Qarshii 44,000 isin gaafachuu ni danda'a. Viidiyoo guyyaa darbee irrattis akkama kanaan kan isin hojjedhe jechuudha. Viidiyoo qarshii 44,000 nu gaafachuu ni danda'a. Itti aansuudhaan mana kana namoonni akkuma yeroo baay'ee irra deddeebisanitti namoonni baay'een keessa mana seeraamikii gochuu hin barbaadan. Fakkeenyaaf namoonni keessa mana irra caalaa musliimotaa keessatti minxaafii gosa garaagaraatu afama. Caammaadhaan gara manaan galamu waan ta'eef minxaafiitu afama. Minxaafiin hafta'oo ta'e seeraamikii gochuu soobaatti waan baay'ee nama rakkisu miti. Kanaaf namoonni baasii isaanii hir'ifachuuf jecha seeraamikiin godhan lafa lassananii booda minxaafii fayyadamu. Namoonni haala kanatti ijaarrachuu yookaan immoo haala kanatti fayyadamuu barbaadan gatii seeraamikiif hojjetame kana even hamma herreega ogeessi hojjetuu dabalee hojjedhe waan ta'eef kana keessaa hir'isanii baasuu ni dandeettan. Gara xumuraatti anis keessaa baase seeraamikiif kornisii haala kanaan hin galchinu yoo ta'e qarshii hammam nu gaafataa fi ulaagaa isaa hunda guunne hin hojjenna yoo ta'e qarshii hammam nu gaafata kan jedhu gara xumuraarratti kan isin kaasu ta'u herreega isaa haala kanaan isin hojjedhee jira waan ta'eef isin jechuu barbaada. Walumaa galatti namoonni barbaadan mana keessan haala amma suuraa irratti argaa jirtan kanaan yookaan immoo viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan bifa bareedaa ta'een yookaan immoo jigsamii sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaatu jira. Sadarkaa tokkoffaa kana namoonni hojjetachuu barbaadan qarshii 66,000 guutuu mana kanaatiif isin gaafachuu ni danda'a. Seeraamikii namoonni barbaadan ammoo lafa isaa ogeessa dabalatee maal dabalatee walumaa galatti guutuu mana kana even haga afoo manarra qarshii 70,000 isin gaafatu kan ogeessa dabalatee. As biratti fakkeenya namoonni kornisii jigsamii hojjetanii bittaa meeshaatii fi ogeessaa bakka tokkotti kan hojjetan yookaan immoo ogeessaaf hin kaffaltan yookaan immoo meeshaa bitanii isaanumarraa bitanii gatii waliigalaa isaanii waliigaltanii isin hojjetan. Isa seeraamikii ammoo seeraamikii kan bittu iddoo biraa ogeessa kan fidatu iddoo biraatti waan ta'eef herreegni isaa garaagaraatti hojjetama. Walumaa galatti herreega garaagaraatti hojjetama. Kana bakka tokkotti isin fidee qarshii 70,000 isin gaafachuu ni danda'a seeraamikii isaa qofaaf jechuudha. Itti aansuun ammoo elektiriik waayir shiboo elektiriikii keessa mana kutaawwan jira alarraan jira bakka hundatti galchuu barbaadan haala modernaayis ta'e haala ammaa fakkeenyaaf kutaa bultii qofa keessa iddoon ampuuliin itti ifu iddoo 2 yookaan 3 iddoon ammoo sooketti bilbila chaarjeffachuuf haa ta'u namoonni TV galfachuu barbaadan haa ta'u waan biraatiif namoonni gochuu barbaadan iddoo 2 yookaan 3 akkasitti kan isin hojjetan jechuudha haala modernaayis ta'een akkasumas immoo alarratti iddoo 3-4 akkasitti kan hojjetame kuliidarii irratti jira bakka baay'eetti jira. Walumaa galatti ampuulii osoo hin dabalatin shiboo isaa qofaa fi qarshii 15,000 nu gaafachuu ni danda'a. Viidiyoo darbe irrattis haala kanaan isin hojjedhee jira garaagarummaa waan qabaatu miti isin jechuu barbaada. Kwartisii isaa yookaan halluu keessa mana girgiddaa chaakii girgiddaa kan keessaa fi kan alaa dabalate walumaa galatti qarshii 30,000 isin gaafachuu ni danda'a. Inni itti aanu immoo balbala manichi kun kutaa keessa manaatti 3 qaba. Alarraa tokko qaba.
kan mana French door kan jedhamu qaba. Walumaa galatti sibiilaaf kan sibiila ta'e balbala sibiilaa qofaa fi qarshii 88 nu gaafachuu danda'a. Kan mukaatii fi qarshii 40 nu gaafachuu danda'a. Walumaa galatti balbala kan keessa mana kan alarraa foddaa dabalatee walumaa galatti qarshii 128 ogeessa dabalatee nu gaha yookaan immoo nu gaafata jechuudha balbala isaatiif. Qarshii 128 ogeessa dabalatee nu gaha. Walumaa galatti mana kana ijaaruuf ogeessa osoo hin dabalatin bittaa meeshaa qofaaf qarshii 610 yoo qopheessitan isinii ga'a. Ogeessi mana kana nu ijaaramu qarshii 135 qarshii 150 kun waan akkas tasa jedhamee lafaa kaa'amee miti. Namni qorqorroo dha'u kan namni mana kana liishoo isaa hojjetu namni seeraamikii hojjetu kan shiboo galchu kan maal galchu kophaa isaatti hojjetame walitti yeroo dabalamu qarshii 150 akka jaabaatti nu ga'a. Walumaa galatti ulaagaa isaa hunda guunne lafa isaa irra gubbaa isaa irra ala manaa keessa manaa walumaa galatti mana fincaanii dabalatee meeshaa mana fincaanii fi meeshaa harkatti dhiqamsaniin osoo hin dabalatin ogeessa dabalatee qarshii 760 yoo qabaattan isinii gahuu ni danda'a. Namoonni ammoo akka duratti isin jedha lafa isaa seeraamikiin barbaadu gubbaa isaa kornisii kanas hin barbaadu namoonni jettan yoo jiraate qarshii 624 yoo qopheessan isinii gahuu danda'a. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota furtuutu kenna kana jechuun al takkatti qarshii 760 qabaachuu qabda jechuudha miti. Fakkeenyaaf mana tokko har'a kaaftee hundumurtu kenna ijaarsa manaa irratti ji'a tokko jalama hamma ji'a 3 namoota turantu jira. Waggaa tokko keessatti namoota fixantu jira. Siigalee hamma xumurtee ulaagaa isaa hunda guuttee gaafa itti galtutti waggaa tokko yeroo geettutu jira. Kana jechuun waanuma markaa qabduun kaatee hojjetti seentee waggaa tokko booda xumuruu dandeetta. Ji'a 4-5 booda xumuruu dandeetta. Walumaa galatti qarshii 760 amma jenne kan amma harka irratti qabaachuun dirqama miti. Qarshii kanaa gadi yoo qabaatte gara hojiitti seentee adeemsa keessa yeroo keessa asiin ammoo mana kan kee ijaarata. Asiin ammoo bakka jirtutti hojii kan kee hojjetata. Haala kanaan adeemuu ni dandeessi isin jechuu barbaada. Odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaatan kan biraa. Dabalataan immoo haala sharafa black marketii fi baankiitti maal fakkaata? Isa kanaan immoo odeeffannoowwan yeroo irratti wal qabatan haala paaspoortii odeeffannoowwan biyya alaaf biyya keessa kan biraa yoo barbaadan ta'e karaa koomentiitiin barreessuu hin dagatina. Kana ilaalatti immoo addatti kophaatti haasa'uu barbaadu namoonni jettan yoo jiraate karaa lakkoofsa bilbilaa amma asirratti argaa jirtan kanaan bilbiltanii waan barbaadan gaafachuu ni dandeettan. Sana irratti immoo ijoolleen gara biyyaa dhufuu barbaadan haala black marketii kan biyya alaatiin alatti biyya keessatti eessatti argachuu dandeenya. Kanaaf kana fakkaata waan odeeffannoo barbaada yoo jiraate hello jechuun dagataan isin jechuu barbaada. Waan hordoftanii galatooma galanii keessatti viidiyoo biraatan hamma walitti nutti baala.